jettee dubartoonni Ameerikaa kun dubartoota biyya Arabaa caala dafanii gowwoomu. Hin gowwoomu jechuun isaanis akkuma keessa hin amanu. Wayne dura jechuun isaanii iccitii isaanii baay'ee isaanii iccitii isaanii badaan dubbatatan malee jechuudha. Dubartoonni Ameerikaa dubartoota biyya Arabaa caala nyaatamaa kan ooluu isaaniidha. Ani miidiyaa kanarraa dhaggeeffachaan oola bargaruu isaan maal naa dabala namni jedhaniitu hin oskatu. Tokko immoo baqa namni akka irraa baratuuf jedhee uffee haasa'a. Akka irraa baratamuuf malee hin boo'u namni sun boo'aan haasa'u ka. Irraa akka barataniif fataa'edhe erga yeroon sun darbee haasa'ama. Abeet. Waan nama sinitti ajaa'iba. Garuu dubartiitu biyya Ameerikaa keessatti jedhan dubartii gar malee baay'atte jedhan. Tokko biyya Itoophiyaa of ta'ee heerumuufi hin sodaatti jedhan hin sodaatti. Jechuun heerumee ka'ee maal jedhee ka'ee qabeenya koo maal kan jedhu nan nyaata maalaata nan shawwadamaa kan jettu Itoophiyaadhaa fuudhuu kana Itoophiyaadhaa achi geessuu kana hin jaallatan garuu isuma Itoophiyaadhaa isaa tokkotti dhama'ee biyya sana geessee akka carraa ta'e yoo isaa wal lolanii addaan ba'an ayyarii irratti qabatodhan isa akkasitti heerumuudhaan baay'een isaanii. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa koo galata waaqaa ta'uu baga jiraattan magarra geessanii naaf rabbashti. Naafin hin bobbossi na rakkisti. Na baadhu malee hala. Ana biraan si qubaqa. Na baadhuu taa'i si biran taa'a. Achirran taa'u. Achi taa'ee naasa'u. Akkattiin danda'ama haree baabba? Danda'ama? Danda'ama koo na jalaa ba'uu diddee? Innaa mataa isaa argitan isaanii akka foc godhee haadisa gadda haaduu wallaalee isin hin jirre beekeen haaduu. Oduu baay'isee kan oduu gaddaluun amma afaan battanii eegartuun dubartoonni Ameerikaa saga keenya dhalakkaa hin gowwomsamuun amanamu jaalalaaf jaanii gatiin baasutan sin caala hoo kan jedhu isaaniidha. Innaa egaa dubartiin kun jechuudha. Namni kun ishee mudate jechuudha. Waggaa 20 duradha. Kan isaan Ameerikaa deeman maatii isaanii faana jechuudha. Har'a waggaa 20. Kan har'arratti waggaa 20 ta'a. Kan isaan maatii hunda faana DV'dhaanii deeman haadhaaf abbaa obboloota shifaana Ameerikaa deemanii yeroo mootummaan kun muudame Dr. Abiy yeroo mootummaa ta'etti immoo warri ishii haadha ishii fi abbaan ishii gammadanii mootummaa kanatti jechuudha gammadanii gara Itoophiyaa dhufanii dhaqnee Itoophiyaa laalla jedhanii dhufaniitu abbaan ishii asii utuma jiranii dhukkubsatan akka carraas dhufanii dhukkubsatanii baay'ee gormalee dhukkubatanii intini keessa galaan IC keessa yoo galanii ijoolleen isaanis dhufan ijoollee warri kun dhufanii isheen kun jarma keessa jirti. Asitti erga abbaan ishii boqate ji'a sadiitti abbaan ishii boqate ji'a sadiitti nama kana barte jechuudha. Nama xibbeetti haasa'e kana ol fuudhee gadi fuudhee itti haasa'e siniin jedha. Nama kana bartee namni kuni karaa amantaa wal baranii nama amantaati jettee nama amantaa barsiisuudha iyyuu jettee nama amantaa tajaajiluudha iyyuu jettee egaa wal barani ani maal isaan paartii lamaan haasa'an dhugaa waaqa tokko daqiiqaa 45 paartii lamaadha. Tokko immoo sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa ani garuu gabaabsee sinitti himachuudha gabarumsa ajaa'iba laayikii godhaa malee. Laayikii godhaa lakka naafuu wajjiniin hojjechaarra waan ta'eef. Egaa hiriyaashiitu wal barsiisee dura akka kadhannaadhaanidha. Kadhannaa kadhachuudhaan namni kun abbaa karaa amantaa dhufe siniin jedheera kadhannaa isaanii kadhatee waan tokko kadhannaa godhee ka'eetu namootuma kaan faanadha. Booda hiriyaashii isa faana wal barsiistee guyyaadhuma sanaa jechuudha wal barsiistee guyyaama sana wal arganiitu guyyaa sana wal argan bulanii guyyaa sana kadhannaa kadhateef bulanii immoo
hiriyaan ishii sun wal bari jettee wal barsiiste guyyaa sana suuraa muka ka'an mana footoo seenneetu gara piyaasa kanatti mana footoo seennee suuraa minaamin suuraa nun kaaniyyuu akka waan jaalalleewwaniitti suuraa akka waan jaalalleewwaniitti kakkaanee ammaati maaliif akkanatti suuraa nu kaastaa waluun barreenna rakkoon qabu maal rakkoo qaba suuraan naan jedhee suuraa kakkaanee akkanumaan itti hojjennuuti bakka ani keessi koo si barbaadeeti jira bakka akka waan fuudhu wayii minaamin kanatti haasa'ee osoma akkanaan jedhanii guyyaa wal arganii laaqana afaan si affeera jedhee na waamaa haasawaa tattaasisna maal jettee hiriyaansaa tokkos dhufee nu argaa minaamin waan akkasii baqqaash achi keessa darbine achi guyyaan deebi'u gahee jette guyyaan Ameerikaatti deebi'u gahee gaafa ni deemu airportitti qubeellaa fidee dhufee na geggeessu yeroo dhufutti airportitti qubeellaa fidee jennaan akkamitti tuunuuni wal hin barin sirriitti iyyuu anaafatti wal keessan barinii qubeellaa naa goota maal jechuudhaan ani murteesseera keessi koo murteesseera si fuudhuun qaba akkas si fuudhu murteesseera kanaafuu qubeellaa si gochuun qaba jedhee kan piroomisii jechuudha kan waadaa qubeellaa naa godhe anis gara Ameerikaatti deebi'etti erga inni yeroon deebi'utti turuun qabdu dhufuu qabda naamin jedhee anis eeyyama ji'a 3 keessatti naa kennamu nan dhufan jedheeni bakka erga dhufta taanani yeroo masana cidha godhannee wal fuudhuu qabna jedhee anis Ameerikaatti deebi'ee maatii kootti gaafan himu nama amantaa waan ta'eef bakka maarakkoo akka hin qabne wayii jedhanii accept godhanii fudhatanii jette booda gaafa akkasuma jette ji'a 3 booda yeroo deebitee dhuftutti cidha godhan sanuu cidha godhuudhaaf akkam seetanii cidha sanaafillee namni kun huma tokko waan tokko iyyuu mana kiraayiniyyuu ji'a 3 wuzifinarra jira baajata tokko hin qabu jechuudha baasii tokkos hin qabu kunoo kana ilallal kanadhaan jedhan asitti ofii cafacafanii ofii baasanii ofii mana ijaaranii ofii maal godhanii namichi booda sirra deema maalirra uma lafaa si argate bara waan lafa argatan nama mararte waan lafa argatetti jechuudha yeroo isheen haasoftu garuu dhugaa waaqayyo akkuma inni jira irra keessuma jira kanatti ishee guggubee itti taphate namni kuni waa'ee itoon ofiin dura sargii sana gochuu qabna maal jedhanii inni naasofsiisaa mariisisaa egaa baajata minaaminii baasu waa'ee miinzeen jira hoteelli jira maal baajata itti yaadamamti hin mari'atu inni akkana keessatti ani hummaa tokko hin qabu manni kiraayiniyyuu ji'a 3 narra wuzifii ta'eeraadha sachiimoo cidha qopheessina wal fuunaa jedhamuuti isheettee silaa hundumtuu ishee laallata waan ta'eef mana kiraayisaa kan ji'a 3 illee kaffaltee fi baajata hundumaa baastee miinzee 12 barbaadadhe sanoo akka nama waan tokko baasu miizee 12 barbaada jennaani miizee 12 akka hin danda'amnetti baasiin akka baay'ataadha miizee 6tti gadi deebisan durba 3 dhiira 3 silaani dhiira 6 dhiira 6 durba 6 barbaade baasiin hunduu garashi waan ta'eef 6tti gadi deebisanii akkama godhanii hoteela godhanii sargirra cidha sana irratti immoo gara nama 1,000 dhufu qaba jedhee bakka maal sinin jedha hundumatu ishee cafcafaa kana hunduma isheetu cafacafaa wala maali kan hundumaa baajata hundumaa cuuftee sargiin darbe cidha kun darbee egaa foormii hundumaa gugguutanii furachuu miti Ameerikaatti waan hundumaa xumuranii gara Ameerikaatti deebite erga gara Ameerikaatti deebite immoo bakka maaliif bashannana wayii isaan geessu jettee bashannana minaamin jetteeni gara Dubaay kan deemu goote jechuudha Dubaay irraan gara eessadha Dubaay irraani Thailand Dubaay bashannananii Dubaay irraan immoo Thailandis deemu jechuudha bashannanni isaanii akkas ture kunis baasinis kan shiiti baay'ee Dubaay kottuti Thailanditti darbi Thailanditti dhufaa ittiin Ameerikaarra boodani tolde Ameerikaa antini deemeera maqaan samanii Dubaay deemee isheen immoo maaliifin Dubaay naqi sarpiraayizii hin godhu jettee Dubaayitti sila Thailand ture qaxaroon isaanii kan itti wal argan Thailand ture isheen immoo isuma isa sarpiraayiz gochuudhaaf jetteetu egaa Thailand sana dhiisteetu isheen immoo maaliifin sarpiraayizii san godhu Dubaay matti isa bira dhaqee jettee
Dubaay qaxxite jettee dhaqxe jechuudha. Yeroo Dubaay dhaqxu no surprise hin taane. Maahu surprise hin taane normaalii dhumadha umaatti hin fakkaanne. Isumaanuu guyyaa shan hiriyoota tokko biran dabarsanaan jedhe Dubaay mattuu guyyoota nun qabanne keessaa hiriyoonni isaa tokko namni inni beeku jiru waan ta'eef guyyaa shan isaan biratti hin dabarsa jedhe. Bakka akkasitti kaansalii godha jedhanii vaakeeshinii sana bashannana sana booda dhiifama na gaafate cuman gara Taayilaanditti darbine. Taayilaanditti sitoo baay'ee jeeqabnu wallollu ta'u walii hin galiini waanuma arge bitee shanta lama guutuu ta'ee tuma bitu mallaqa shuma harkaa fuudhee bita bara filate gara Itoophiyaa deebi'enni isheen immoo gara Ameerikaa deemte. Osuma akkana jedhanii processii isaanii sunu dafee xumurameef dafeetu viizaan isaa deebi'eef jechuudha saafi Ameerikaa deeme. Ameerikaatti simattee fudhattee jireenya wajjin jiraachuu jalqabanii booda osuma akkanatti jiranii intiniinis dafee dhufeef jettee processiin isaa xumuramee fi green cardin jechuudha green cardin dhufee fi bakka garuu erga achi dhaqees inni gammachuun qabu jettee waan ani isa goosaa godhu isa gargaaru hundumaayyuu akka waan ani olaantummaa sarratti qabutti akka waan bakka boosiin jiramti boos alaqa isa jedhan jechuudha alaqa maanni afaan Oromoodha akka kanaatti jechuudha akka kanaatti kan inni ilaalu akka bulchaa wayitti na laala itti sanii isaaf waan hundumaa godhe sasti simeesas barsiisu biyyasi akkanatti ilaala gammachuun qabu jettee tuma haala kanaan jiru ani ulfan ta'e jettee ulfatee immoo hojii hojjechuun waan naan danda'amnee fi oddoo hojiiti parsantiin wayinarraa citee parsantii wayinaa kaffalamee hojii biraas akkan hojjedhuuf naa eeyyaman argadhe jettee sumaanuu garuu baay'ee rakkisaadha. Inni immoo erga green cardii fudhateeti hojii hojjechuu waan qabuuf hojii garaagaraa yaalee fi hojii hojjechuufis fedhiin qabu jette. Hojiin yeroo inni argamuu fi erga waan hundumaa argate hojiin argameefis hojii hojjechuuf fedhii hin qabu. Bakka waan baay'ee dhattee dhumarratti osoo inni ulfatee jiru jette waraqaa naa barreessee xalayaa akka xalayaatti naa barreesseetu waan baay'ee jira baqqaan walitti asinii bubbute xalayaa naa barreesseetu waan ulfatee jiru. Amma kanaan dura waggaa lama wajjin turre bakka hundumaafuu galatoomii. Guyyaa gammachuus guyyaa gaddaas keessa dabarseera garuu galatoomii minaamin jedhee barreessee fi gara Itoophiyaatti deebi'uun barbaada jedhee waraqata sana barreessee fi mana keessa kaa'ee deemeera. Nama achi turetti babbaree namas baree lafas baree raddoo garaagaraa shuma geessan ture babbaree bara waggaa lama naamni wajjin ta'anii biyya sana keessa booda osuma akkas jedhanii isheenuu waraqaa sana dubbisee yeroo ni deebi'ee galu maalidha jettee naan bakka akkuma barreessamedha jedhe hin isa jettee dhidhiisnaanis yaa'uno inni itti fufeetii jira. Osuma akkas jedhu mana deeme mana keessaa baadee mana keessaa hin deeme bakka biraa iddoo biraa deeme namoonni immoo Itoophiyaadha isa fiddeetu isheetu rakkise malee inni nama akkasii miti inni nama amantaati tajaajilaadha. Isheetu waan argee dhowwate isheetu rakkise akkanatti na hubatanii jette. Jedhan akkanatti na hubataniitu namoonni tokko birriifaa walitti qabanii gargaaranii achi gaafa inni na biraa deemu immoo na biraa deemee jechuudha. Na biraa deemee achi booda mucaanis dhalatee mucaa erga dhalatee booda adda ba'umsa waraqaa adda ba'umsaa hojjechiisne anaaf inni addaan baane erga addaan baane booda inni nama biraatti deemee dubartoota warra achiitu fudhateeni irsa godhachuudhaaf tokko achi keessa dubartiin tokkotti dhiyaatte tokko faana jiraachuu jalqabeette. Isheen raallee akkanuma mucaatti erga deessee isheen isin barbaanne irraa deemeetu kan biraa jechuudha. Ana booda nama lama jette. Ana booda nama lama jette. Na amma kana dhageen odeesse hin ga'ure addaan baaniiru kan biraa amma garuu ishee irraa ashee sana malee jechuudha kan biraa faana jiraataara gaa'ila godhate gaa'ila kan biraatiin jira. Amma toos inni dhufee dhiifama siin jedhetti araaramtaa inni amma koo gaa'ila kan biraatiin jiranni akkamitti ta'a garuu naam jetteetu. Ergaa keesseef jechuudha. Na maalidha seetan as jetti anna dhibe barsuma amulde. Ilaalee waggaa meeqa kan hojjette mucaan kun dubartiin kun obboleettiin kun
fash goote hamma rakkattutti jechuudha. Mana keessatti baay'ee rakkadhe tokkoffaan ulfa hojii hojjechuu hin danda'u. Hojii immoo sa'aatiidhaan hojjenna. Hojiin hojjennu hojii dhaabne jechuun hin rakkatama. Baasiin hundumtuu akkuma hojjettuttidha waan ta'eef jettee laal waggaa meeqa kan hojjette biyya sana keessatti asittiyyuu barsiisummaa baratteetti asitti. Barsiisummaa erga barattee achi deemanii immoo narsi assistaansii hojjette. Narsi assistaansii jechuun gara hospitaala keessa narsoota jala deeman natti fakkaata. Narsoota jala deemanii warra hojjetan hojii fayyaa jechuudha. Isaan alas waan biraa waan tokko waan ta'e ogummaa wayii baradheerratte kana kanan hojjedha jettee achitti akkas hojjetti gama. Egaa waan baay'eedha isheen kan isheen haasoftee namni kun akkamitti akkatti taphataa ture dhugaa waaqa maallaquma isheen baastee bashannanaas geessite achi geessitullee ittiin gammadu waan hamma kanatti dadhabdee Ameerikaa geessite illee beeqa teenkiyuu Ameerikaan afiddeetta garuu anaafatillee waliin taanullee hin jenne baay'ee tokko sammuu ishee miidhee laphee ishee cabseetu namni kun achumaan amma gaa'ela kan biraa qabatee jira Ameerikuma keessa jette. Ameerikaa keessa isheen kan jettu kanan jiru Koloraadoodha jette. Innaa shamarran keenyaan baay'een sinitaase warra dubaraa argitan himtiire kan keessanitti meeqa deddeebi'u jira warri dhiiraa kan isaan dubartoota keenya sukkuumaa oolan jechuudha moonyeetti qabanii tuman caccabsan kan keessanitti meeqa kan deebi'u jechuudha. Isinis akkanuma bakka akkasuma miidhamaa ooltu isiniin jechuu fi dubartoonni baay'een illee warri biyyoota gurguddaa keessa jiraatanii biyya sana keessa illee hojjetaa ta'anii mirgi dhala namaa maal akka ta'e mirgi dubartii maal akka ta'e warri beekan illee akkanuma miidhamaa oolu akkanuma cafacafamaa oolu isiniin jechuufidha. Anyways jabaadhaa maal jennaa miti jabaadhaa jaalalli jaama nama gootii cillix nama gootii jechuudha. Anyways waaqni si wajjin haa ta'u.